Qophii har'aa kanaan waa'ee mallattoolee dhukkuba kalee waliin wal qabatan kan ilaallu ta'a. Kanaaf namoonni dhukkuba kalee qaban mallattoolee akkamii ofirratti arguu akka danda'an akkasumas immoo namoonni biroo immoo mallattoolee kanneen yeroo argan dhukkuba kalee ta'uu akka danda'u shakkanii yeroodhaan akka qoratamanii fi yaalii barbaachisu argatan odeeffannoo waa'ee mallattoolee dhukkuba kalee kaasnee kan ilaallu ta'a. Dhukkuboonni kalee sababa garaagaraatiin dhufuu danda'u. Mallattoon isaan argisiisan garuu wal fakkeenyas qabaachuu danda'a. Darbee darbee immoo mallattoon addaa sababoota garaagaraatiin mul'achuu danda'u jiraachuu danda'a. Kanaaf mallattoolee yeroo baay'ee dhukkuba kalee waliin wal qabatanii uumamuu danda'an kan kaasnee ilaallu ta'a. Akkasumas immoo mallattooleen dhukkuba kalee kunniin akkaataa sadarkaa miidhama kalee irratti hundaa'uudhaan mallattoon yeroo miidhamni kalee salphaa jiru mul'atan jiru. Akkasumas immoo mallattooleen yeroo kaleen keenya miidhama sadarkaa cimaarra geessu uumamanis jiru jechuudha. Kanaaf mallattoolee yeroo baay'ee uumaman tokko tokko kaasnee maaliif akka uumamanii fi wanta isaan akeekuu danda'an kan ilaallu ta'a jechuudha. Mallattoolee dhukkuba kalee waliin wal qabatanii mul'achuu danda'an keessaa inni tokko jijjiiramuu fincaan irratti mul'atudha. Kana yoo jennu fincaan hammamtaan isaa jijjiiramuu danda'a. Fakkeenyaaf inni tokko hammi fincaan guyyaa tokkotti fincaa'uu jijjiiramuu danda'a. Hammi isaa dabalus akkasumas immoo hir'achuus danda'a jechuudha. Keessattuu namni rakkoo kalee sadarkaa salphaarra jiru yeroo baay'ee hammi fincaanii isaa dabaluu danda'a. Yeroon booda garuu yeroo kaleen keenya miidhamaa deemtu dhangala'aa qaama keenya keessaa dhimbiibdee bifa fincaaniitiin baasuu waan hin dandeenyeef hammi fincaanii xiqqaachaa deema jechuudha. Kanaaf hammi fincaanii gadi bu'uun yookiin immoo dabaluun rakkoo fayyaa kalee irratti mul'ate akeekuu danda'a jechuudha. Kan biraa immoo fincaan keenya hoomachaa'uu danda'a. Fincaan hoomachaa'uun ammoo amma pirootiinii fincaan keessa jiru akeeka jechuudha. Yeroo kaleen keenya fayyaa jirtu pirootiiniin qaama keenya keessa jiru garmalee fincaan keessatti kan gallakkifamu miti. Garuu yeroo kaleen keenya miidhamtu pirootiinii deebistee hambisuu waan hin dandeenyeef pirootiiniin qaama keenya keessaa bifa fincaaniitiin bahuu danda'a jechuudha. Kanaaf hammamtaan pirootiinii fincaan keessa jiru yeroo dabalu ammoo fincaan keenya hoomachaa'uu danda'a jechuudha. Kanaaf hoomachaa'uun fincaanii yoo jiraate rakkoo fayyaa kalee akeekuu danda'a jechuudha. Kan biraa immoo diimachuu fincaanii. Kunis dhiigni qaama keenya keessaa bifa fincaaniitiin yookiin immoo fincaan waliin wal makee bahuu danda'a jechuudha. Kanaas kaleen keenya yeroo fayyaa jirtu dhiigni kalee keenya keessa darbee hin bahu. Garuu yeroo kaleen keenya miidhamtu ammoo dhiigni keenya fincaan keessa makamee bahuu danda'a jechuudha. Kanaaf diimachuun fincaanii yoo jiraate rakkoo fayyaa kalee akeekuu danda'a jechuudha. Mallattoon biraan immoo dhiita'uu qaama keenyaa. Qaamni keenya iddoo garaagaraa luka keenya, garaan keenya fi qaamni keenya guutuun dhiita'uu danda'a. Kunis kan ta'u akkuma sila jenne kaleen keenya dhangala'aa qaama keenya keessaa dhimbiibdee bifa fincaaniitiin baasuudhaan madaala dhangala'aa qaama keenyaa eegsisuu keessatti hirmaannaa guddaa qabdi. Garuu kaleen keenya yoo kan dadhabdu ta'e dhangala'aan qaama keenya keessa jiru waan dabalaa adeemuuf qaama keenya keessatti dhiitaan iddoo garaagaraatti akka uumamu taasisaa jechuudha. Kanumaan wal qabatee dhangala'aan qaama keenya keessa jiru garmalee yeroo dabalu dhiibbaan dhiigaas mul'achuu danda'a jechuudha. Kanaaf dhiibbaan dhiigaa mallattoo dhukkuba kalee akeekan keessaa isa tokko ta'uu danda'a jechuudha. Akkasumas dhangala'aan qaama keenya keessatti kuufame kun iddoo itti kuufame irratti hundaa'uudhaan mallattooleen biroos mul'achuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni dhukkuba kalee qaban hafuura baafachuu irratti rakkachuu danda'u. Akkasumas immoo dhukkubbii qoomaa qabaachuu danda'u. Kunis somba keenya keessatti yeroo dhangala'aan kuufamu qilleensi haala salphaa ta'een
gara keessaatti seenuu fi bahuu irratti waan rakkisaa ta'uuf yeroo qilleensa fudhatan immoo yeroo harganan rakkachuu danda'an akkasumas immoo qooma isaanii irratti dhukkubbiin jiraachuu danda'a jechuudha. Mallattoon biroo immoo dhukkuba kalee wajjin wal qabatanii dhufan kan akka dadhabbii gar malee yookiin immoo hojii salphaa hojjechuudhaan dadhabbiin guddaan kan itti dhagahamu ta'e rakkoo kalee ta'uu danda'a jechuudha. Kunis kan ta'u kaleen keenya seelii dhiiga diimaa oomishuu keessatti gahee guddaa taphatti. Kanaaf sababa dhibee kaleetiin rakkoon hir'ina dhiigaa yoo kan nama mudatu ta'e hir'ina dhiigaa wajjin wal qabatee dadhabbiin gar malee immoo dadhabbiin hojii salphaatiin dhufu nurratti mul'achuu danda'a jechuudha. Kana malees akkuma jenne xuraawaan qaama keenya keessa iddoo garaagaraa kuufamuu waan danda'uuf iddoo itti kuufame wajjin wal qabatee mallattooleen hedduu mul'achuu danda'u jechuudha. Keessattuu namoota dhukkuba kalee sadarkaa cimaarra jiran xuraawaan kun sammuu keessatti iyyuu kuufamuu waan danda'uuf of wallaaluu fi mallattoolee sammuu keenya miidhamuu argisiisan garaagaraa irratti mul'achuu danda'a jechuudha. Mallattooleen biroo dhukkuba kalee akeekan immoo mallattoolee dhukkuboota biroos ta'an mallattooleen akka nama lolloojuu yookiin immoo nama haqqisiisuu mallattoo dhukkuba kalee ta'uu danda'u. Akkasumas immoo nyaata nama jibbisiisuu fi kana wajjinis wal qabatee ulfaatinni qaamaa garmalee hir'achuu jechuun namoonni fedhii nyaataa waan dhabaniif nyaata yeroo baay'ee waan hin fayyadamneef qaamni isaanii gadi bu'uu danda'a jechuudha. Kan biraa immoo qaamni nama hooqsisuu qaamni keenya guutuun qaama keenya nama hooqsisuu kunis xuraawaa kaleen dhabamsiisuu dadhabdeen wal qabatee qaamni keenya kan nu hooqsisu ta'uu danda'a. Akkasumas immoo namni dhukkuba kalee qabu salphaatti dhiiguufaa isaan rakkisuu danda'u jechuudha. Namoonni dhukkuba kalee qaban funuunni isaan mudachuu danda'a. Akkasumas immoo qaamni isaanii yeroo tuqamu yookiin immoo yeroo wanti qara qabu isaan muru salphaatti dhiiguu fi dafee iddoo sana ititee dhaabbachuu baachuu danda'a. Akkasumas immoo yeroo ilkaan isaanii rigatanis ta'uu danda'a. Irgi isaanii salphaatti dhiiguu danda'a jechuudha. Gabaabumatti namoonni dhukkuba kalee qaban sababa rakkoo pilaatileetii horataniif qaamni isaanii salphaatti dhiiguu danda'a jechuudha. Kanaaf mallattooleen kunii fi mallattooleen biroo hafanis dhukkuba kalee ta'uu akka danda'u wantoota akeekuu danda'an jechuudha. Namoonni mallattoolee kanneen qaban laallamuudhaan dhukkuba kalee ta'uu fi ta'uu baachuu isaa adda baasuun irra jiraachuu danda'a jechuudha.